Jirra jirtu daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo deebinee dhufnee jirra. Irra hedduun keessan maaliif nurraa turtan jechuudhaan nu yaafachuun keessan ni yaadatama. Kunoo nuti sharraan tana deebinee qophii bareedduu takka qabannee dhufnee jirra. Warri nu yaafachaa turtan galata guddaa nu biraa qabaachuu keessan isiniif ibsuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan hojii ilma namaatiif Rabbi biratti illee jaalatamtuu taate irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetaa waajjira maallaqaa bulchiinsa magaalaa Dadaritti qindeessaa kenna tajaajila lammummaa dargaggoo adda durummaadhaan hojii tolooltummaa irratti hirmaachuu qofa osoo hin ta'in namoota as hirmaachisuudhaan hojii fakkeenyummaa guddoo qabdu nama hojjetee nama adda durummaadhaan hojii gaggaarii hojjeteedha. Dargaggoo Salaadiin Ahmad waliin gaaffii deebii godhuudhaaf asitti argamna. Warroonni maatii keenya taatan like godhuudhaan warri maatii keenya hin tahin immoo subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa jecha hamma xumura sagantaa teenyaa nu faana turaa jechuun afeerraa teenya tan kabajaati. Baga nagaan dhufte Salaadiin obsinaan obsaa afeerraa teenya kabajee qophii teenya irratti argamuudhaaf guddaa si galateeffanna. Anillee akkasumatti si galateeffadha. Galatoomii waa'ee kenna tajaajila lammummaa irratti gaaffii takka lama waan qopheessinee jira. Isa san irratti waliin turru tahaa jechuudha. Tajaajila jechuun maal jechuudha? Kenna tajaajila lammummaa jechuun akkuma aadaan keenya kan ganama itti nu barsiise aadaa sirna gadaatirraa kan fudhatame. Kun immoo akkaatuma duratti uummanni Oromoodhaa ittiin wal gargaaraa turan keessa isa tokko jechuudha. Kenni tajaajila lammummaa jechuun waan qabu kan qabneen ittiin gargaaru, kan beeku beekumsaan ittiin gargaaru, kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin ittiin cinaa dhaabbatu jechuudha. Kanuma jechuun waanuma hawaasa keenya ganama itti wal gargaaraa turan jechuudha. Kaayyoon isaa too maal fakkaata? Kaayyoon isaa keessattuu kenni tajaajila lammummaa kun dhaloota gahumsaa fi dhaloota jaalala biyyaa uummachuudhaaf akka dhaloonni jaalalti biyyaa quuqamni sabaa itti dhageeffamu gochuu keessatti dhaloota gahumsaa fi dandeettii qaban ittiin ijaarrachuudhaaf jechuudha kan barbaachisuuf. Maaliif kan qabne kan cinaa dhaabbatu jechuudha. Kuni jaalalti biyya sanii akka itti dhageeffamtu nama rakkate cinaa akka dhaabbatu tan jettu kaayyoon isaatillee kanuma jechuudha. Gama kaaniin beekumsa uummataa, dandeettii qabeenya uummataa, qarshii uummataa walitti qindeessamee kan ittiin wanta kan dalagamu jechuudha. Gabaabtumatti hoggaa walitti cunfee kaa'u. Galatoomii dirqamni hawaasni hundinuu kenna tajaajilaa irratti hirmaachuudhaaf qabu maal fakkaata? Dirqamni hawaasni kenna tajaajila lammummaa irratti qabu dhugumaa namni hojii tana akka hojii Rabbi biratti illee ilma namaa biratti illee jaalalummaa qabdu keessattuu Rabbi biratti ajrii hojii qabaati. Yoo namni nama qabu kan qabneef yoo kanne abbaa kennu caalaa fudhate caalaa kan kenneetutti gammadaa jechuudha. Kanaaf hojiin tun immoo hojii haala saniin kaka'umsa nama keessatti uumtee ittiin hojjettu jechuudha. Okay, karaa gaaffii biraatti oguu dabarru gahee mootummaan kenna tajaajilaa irratti bahachuu qabu maal fa'aadha? Gaheen akka mootummaatti mootummaan hojii tana keessa qabaachuu qabu keessattuu tokkoffaa irratti karoora qindeessu. Karoorri ni qindaawaa. Karoora qindaa'ee san immoo mana marii kenna tajaajila lammummaatiif dhiyeessa jechuudha. Gizee dhiyeessu achirratti karoora san ni mirkaneeffata jechuudha uummata kanaan. Wanni kun hojii uummataatiin dalagamu waan ta'eef achirra mirkanaa jechuudha. Waan hanga kanaan dalaguu qaba. Hojiileen keessattuu kenna tajaajila lammummaa bal'inaan jirti jechuudha. Arjoomni dhiigaa achi keessa jira, biqiltuu dhaabuun achi keessa jirti, mana harka qalleeyyii ijaaruun achi keessa jira, daftara harka qalleeyyii sassaabuun achi keessa jira, yuunifoormii sassaabuun achi keessa jira. Kun hundi karoora kana keessatti qindaa'aa jechuudha. Mootummaan akka mootummaatti karoora sosochii kana qindeeffata jechuudha. Seektarri mootummaa hundi karoora tolooltummaa kana kan karoorfanne hin jiru jechuudha. Cufti ni karoorfata jechuudha. Maaliif waan kana kanaan godhaa jee karoorfata jechuudha. Nuti immoo hojii isaan karoorfatan san raawwii isaa jala buunee fuuna jechuudha. Gabaasa seektaroota kana hundarraa fuune walitti qindeessinee gabaasa kana dhiyeessine jechuudha. Kana jechuudha mootummaan karoora sosochii uumu hubannoo uummataaf uumu keessattuu kenna tajaajilaa akka wal cinaa dhaabbatan dargaggootaafis hawaasaafis qaama hunda jechuudha. Qaama hunda hirmaachisee achirratti hubannoo
garagaraa uumuudhaaf jechuudha hubannoo kana tajaajilamummaa kaka'umsi sosochiin akka uumamu godhuudha jechuudha gahee mootummaadha. Gama kaaniin haala mijeessuudha mootummaan waan iddoon manni ijaaramuuf yoo barbaachise lafa haala mijeessuudha mootummaan akka mootummaatti jechuudha. Uummanni immoo qabeenya qabu saniin cinaa dhaabbata jechuudha. Kanaaf mootummaanis gaheen isaa isa kana jechuudha. Kan bajeta mootummaatiin waan hojjetamaatii miti waan uummatuma sassaabdee gootu wal qindeessitee nama saniif ittiin gootu jechuudha. Akka mootummaatti mootummaan gaheen isaa kana jechuudha. Galatoomii namoonni kenna tajaajila lammummaa kanarratti adda durummaadhaan hirmaachaa turan bu'aan isaan argatan maal fakkaata? Wanni isaan argatan maal? Keessattuu bara kana eegalabsiidhaan kenna tajaajila lammummaa kun waa afurii mootummaan kan gabbuuse tokko nageenya waloo keenyaa eegannu qabu gaachana sirnaatiin uummanni bilaashitti eegaa jira jechuudha. Haqa waloo keenyaa haa eegannu gisee jiru haqa waloo isaa immoo mana murtii aadaatiin tajaajilamaa jira jechuudha. Uummanni kun isaan kun mindaan qabanii gama kaaniin immoo misooma waloo keenyaa haa waliin goonuu waan abaluu dhabe waliin waan dhabne waliin harkannu qabu kenna tajaajila lammummaati. Kana keessaa immoo lamni waan kana irratti hirmaachaa ture akka mootummaatti wanni adda godhu dargaggeessi yuunivarsiitii adda addaa irraa ba'e isiin tun akka dirqama lammummaa namayyuu qabaatan jeetti mootummaan naannoo Oromiyaa caffeeraa baase dargaggeessi kanarra gahee gisee fudhate xalayaa ragaa kan naaf jechuun miti yoo xiqqaate. Beeksisni carraa hojiitiif bahu hundi kenna tajaajila lammummaatti carraa xalayaa ragaa ni qabdaa jettee jettuutu beeksisni baachuu jirratti. Kenna tajaajila lammummaa kana kan hin bahin carraa namicha dalagaa ture saniititu dura qabaa jechuudha. Nutillee hin kanneen nuuf jechuudha. Nama hojii kenna tajaajila lammummaa irratti hirmaachaa turin xalayaa ragaan kanneen nuuf jechuudha. Kan hirmaatee yoo xiqqaate guyyaa tokko nuti dhaabbate xalayaa ragaa ni kanneenaafi kun immoo garaagarummaan isa dalagee fi hin dalagin isii tanaa jechuudha. Wanni kan nuuf xalayaa ragaa beekumtiisanii adda dalagee immoo onnachiiftuu inni hubata qabaadhaaf nullee bara kana karoora keessa galfannee jira jechuudha. Waan addaa kan badhaasuu qabnu nama silaa dhugumaan kenna tajaajila lammummaa kana cinaa dhaabbatee hojjechaa jiru kana badhaasa addaa hubatti karoora keessa galchinee jirra jechuudha. Kan ammoo namni fedhii isaatiin keessa isaatiin itti dhageemee haa dalaguudha malee nuti hubannoo uumuudha. Kan ammoo keessatti uumame fedhiin keessa dhufte kan dalagaa beeku immoo dhuguma saniin wanni san waan san kan raawwannu ta'a jechuudha. Kun badhaasni addaatis gama kanaan ni jira gama kaaniin immoo xalayaa ragaa kan naaf jechuudha. Onnachiiftuu garaagaraa ni jirti jechuudha. Okay, galatoomii dargaggootaas ta'ee hawaasaas hubannoo gama mootummaa irraa jechuudha akka kenna tajaajila lammummaa kanarratti hirmaataniif hubannoon isin kennaa jirtan maal fakkaata? Sirriidha asirratti nutillee sooshaal miidiyaadhaan hubannoon gama kanaan akka kennamu kennaa jirra. Keessattuu yeroo gannaa kana namayyuu amma adeeffannee jirra amma waggaa lamaan waggaa sadeen as dabarre kana dhimmi kenna tajaajila lammummaa xiyyeeffannaa mootummaan gubbarraa kan irraa kan ka'e piroojeektiin baraana ganna kana keessa baasii lamaan kana keessa mootummaan akka mootummaatti xumuree eebisu mana harka qalleeyyiif ijaare jechuudha. Kana xumuree akka piroojeektii qabate jechuudha mootummaan tarsiimoo keessa galchee akka tarsiimootti hojii mootummaan dhaqqabuu hin dandeenye. Bikka mootummaan fedhii misoomaa guutuu hin dandeenye hojiin tun guutaa jirti jechuudha. Hojiin kenna tajaajila lammummaa. Kanaaf xiyyeeffannaan gama kanaan itti kennamee kan itti deemu jiru ta'uu isaati jechuudha. Galatoomii gama biraatiin kenna tajaajila lammummaa kanarratti gaheen diyaaspooraan gartee bara dabree taphachaa ture. Waan hangana hin jenne waan madaalli hin qabne waan nama boonsuu hojjetanii gamanumaan galatoomii jennaanii galatoomaa jennaan diyaaspooraan hundi biyya adda addaa irratti hirkamtan warroonni kenna tajaajila lammummaa irratti hirmaachaa turtanii fi hirmaachuudhaaf fedhii qabdan hundinuu wanni isaan hojjetan san waan gaarii ta'ee waan bu'aa guddaa buuse ta'ee osuma jiru bara kana hoo walitti hidhamiinsi waliin fuuldura hojjechuudhaaf mootummaa fi diyaaspooraan qaban maal fakkaata? Kanarratti dirqamni kenni tajaajila lammummaa kun dirqama lammummaati. Lammiin takko biyya keessaas kan jiru kan biyya alaa jirus dhuguma dirqama lammummaa dhaloota asii kan ta'e hundinuu dirqama qaba. Haa ta'u immoo diyaaspooraan amma dura waliin hidhamiinsi haala gaarii ture jechuudha. Bara dhiingadaattis hojii addaa hojii boonsaa dalagaa turan keessattuu diijitaal laayibirarii dhalootuma magaalaa tanaati kan deeggarsa adda addaatiin
kanneen dhaloonni teknooloojiidhaan qaramuu qabaa kan jiru kaayyoo tarsiimoo mootummaan kaayessan galmaan gahuudhaaf bajeta mootummaatiin hin bitamne jechuudha. Kompiitarri mana barnoota sadarkaa lammaffaa jiru san gara baay'inni dillisan bifa bareedaadhaan kan dalagame dhalootuma daasuraa kanaan kunillee naafilatoomanii jaa asirra dhaabbachuun meeshaan hospitaalaatillee akkasumatti hangana kan jaamne keessattuu gara miliyoona 66 oliin kan tilmaamamu 56 oliin kan tilmaamamu bitamee dhaloonni haa wallaanamuun hawaasni keenya ittiin meeshaa wallaansaa riifarii osoo ta'an asitti argatanii jettuun dhaloonni akkasii yaadee dhaloota boruu san itti haa tajaajilamanii jee godhuun kuni waan jajjabeeffamuu qabu waan fakkeenya harargee naannoo biraanduu biraatiif illee ta'uu qabu jechuun iddoo tana wanni dalagamisanii kanallee warra dalagaa ture bara Ingiltaa keessattis kenna tajaajila lammummaa keessatti gahee warra qabu adda durummaa warra hirmaachaa ture xalayaa ragaa beekumtii isaanii xalayaa akka mootummaan kanneef jira jechuudha. Isaan kanaaf akka fuula duraatti illee itti fufan asumaan dhaabsa dabarsinaaf jechuun qaban illee. Galatoomii gama biraatiin warroottan gartee biyya keessaas jiran biyya alaattis jiran yookaan diyaaspooraa waan kanarratti hirmaachuudhaaf hubannoo gahaa hin qabaatin isaan sanoo dhaamsii ati qabduuf akka waan kanarratti hirmaataniif yoo jiraatu ta'e. Dhaamsiin hin qabuuf keessattuu bara kana wanni adda isa godhu kabara Ingilizaatirraa bara kana kallattii waan qajeelfamaa mootummaan naannoo Oromiyaa gubbaa baaseen akkaawuntiin kenna tajaajilamummaa banamtee jirti jechuudha. Sadarkaa magaalaatti magaalaa Dadaritti wali qabaan akkaawuntii kenna tajaajilamummaa kantiibaa magaalaatti jechuudha. Amannuur Khaliifaa obbo Amannuur Khaliifaa kantiibaa magaalaa Dadar wali qabaa kenna tajaajilamummaa kanaati. Nam sadii jechuun qoree tana keessa kan hogganu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira mallaqaa obbo Abaadir Hassan qoree kana mallatteessu keessa jira jechuudha. Akkaawuntii kenna tajaajilamummaa keessa jira. Obbo Naasir Muumee itti gaafatamaa waajjira barnootaa innis keessa jira jechuudha. Qoree kenna tajaajilamummaa kana keessatti akkaawuntii isa warra sossoosu keessa jira jechuudha. Kanaaf wanni qarshiin akkaawuntii seentu kenna tajaajilamummaa san sooshaal miidiyaa irra baafnee jira. Achirratti namni fedhiidhaan ejjennoo barataa tokkoof daftara tokko dhaadannoo barataa tokkoof daftara tokko jiru saniin barataan sababa daftara dhabaatiin hafuun qabu deeggarsi waan adda addaa isa barbaachisa maatiin harka qalleeyyii sababa daftara dhabaatiin manatti hafuun qabu ejjennoo jettu hundinuu waliin kaanee akkaawuntii san irratti namni galchee beeftoomina qabuun jechuudha akkaawuntii san irraa nama sadeen sanii baasuu danda'a waan ni baahisan immoo harka qalleeyyii san calalamee haqa qabeessa sanii gama ganda duwwata qaabilamaatiin calalamee namni calalamu san immoo karaa sirrii sanii karaa horee qindeessa magaalaa keenyaatiin harka geeyamaa jechuudha. Meeshaan sassaabamu kun wanni adda godhu bara kana isa kanaa jechuudha. Meeshaan sassaabnullee uummatarraa bara kana moodeela galiitti gooneeti 22 bahii goone jechuudha. 19 galii goone 22 bahii goone isa kanaan hojjenne jechuudha hojii mootummaa. Maaliif wanni kun soobnii akka cireessa hafuuf mootummaan naannoo Oromiyaa gubbarraa xiyyeeffannaatti kan jechuudha. Qabeenyi takka namni deeggarsa kannu gama kanaanii ta'a jechuudha. Meeshaan bikkatti galmoitu qabdi. Qarshiin immoo bikkatti galtu qabdi. Akkasumatti uummatarraa illee wanni sassaabamu asumaan nagaheedhaan malee qarshii takka illee uummanni maqaan kenna tajaajilamummaa kanaan uummatarraa qarshiin takka kan fuudhamne mootummaan kallattii kaayee nutis waan san hojiirra oolchine jira jechuudha. Gandii duwwata qaatis duwwa lamaas asumaan nagahee san uummataaf kuteeti qarshii 100 deeggaru 200 deeggaru hanga 50 deeggaru nagaheen san kutamtee fi kallattiin akkaawuntii san tuuti jechuudha. Akkasitti wanni kun akka wanni guuramee takka illee hin hafne uummanni keenya illee kabiyya keessa jirus kabiyya ala jirus hubannoo gama kanaan nurraa dhagee akkaawuntii irra galchuu barbaadu akkaawuntii san irra galchee iskiriinshuut godhee nu barsiisuudha nu beeksisuudha jechuudha waan danda'uun lammii isaa cinaa wanni itti dhaabbatuun kanuma jechuudha wanni kenni tajaajilamummaa aadaa teenya tangalamaa sanitti haadii binuudha gama kaanii wanni aadaa wal gargaarsa uummanni keenya duratti itti wal gargaaraa ture sanitti deebinee dhaloota gama kanaa waan danda'u wal cinaa dhaabbatu jechuudha. Kan hin dandeenye kan danda'u itti wal utubee wal ittiin wal harkisee wal gargaaree wal cinaa dhaabbatu jechuudha. Kana jechuudha. Gaafiin teenyaas gama dhumaa xumuraarra geesseetii jirti. Dargaggoota boqonnaadhaaf as jiranii fi warroottan gartee eebbifamanii magaalaa teenya tana keessa jiran hojii kenna tajaajila lammummaa kanarratti akka hirmaataniif wanni dhaamtuuf hoo jiraatu. Wanni dhaamuuf illee ni jira. Keessattuu hojiileen kenna tajaajila lammummaa kun hojiilee bal'aadhaa jira. Akka magaalaan nuti hojiilee 70 jira.
garuu kana keessa ammoo hangi nuti itti hojjechuu jirrus jira jechuudha. Maali hojiileen akkuma jalqaba kaasanitti arjooma diigaa jira. Barnoota gannaa barsiisuu jira. Mana harka qalleeyyii ijaaruu jira. Daandii ganda hurruunni ciramuu qaba. Kana hunda irratti jechuudha namni kun kan keessa gahee hin qabne hin jiru jechuudha. Beekumsa haa qabu beekumsa isaatiin kennee tajaajilamummaa keessatti hirmaachuu qaba. Kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin kennee tajaajilamummaa keessatti hirmaachuu qaba. Kan qarshii qabu qarshii isaatiin keessatti hirmaachuu qaba. Kanaaf umriin saalli hin daangeessu jechuu barbaadetti kanarratti umriin saalli isaa wanni hin daangeessineef hojii lammiidhaaf godhu hundinuu as keessatti gahee qabdii waan danda'uu godhaa jechuudha namayyuu. Hojiin tuni arjooma diigaa jira. Arjoomni diigaa yoo xiqqaate bara kana yuunitii 63 ni fuuna yuunitii karoorfanne akka magaalaatti. Biqiltuu yoo xiqqaate karra 180 dhaabnaa inni karoorfanne. Mana harka qalleeyyii gara 600 ijaarraa inni ganda jechuurratti 30 karoorsinee jira jechuudha. Kanaaf hojiileen tun hundi kan galma geessu yoo uummanni nu cinaa dhaabbate qofa hojiin tun hundi galma gahuu dandeessa. Kanaaf waan kana immoo dhaloonni keenya kan dhaloota boodaa wal barsiisuudhaaf namni waan danda'uun humna qabuun beekumsa qabuun wal cinaa dhaabbatee yoo wal utubne waan hin goone illee hin qabne waan ta'eef kanuma jechuu waan hin barbaadu waan jechuu barbaade. Dhugaadhaa galatoomi. Hojii kenne tajaajila lammummaa tanaan magaalaan sadarkaa yookaan badhaasni yookaan beekamtiin sadarkaa godinaattis ta'ee sadarkaa oromiyaattis qabdu yookaan jijjiiramni isin fidde maaltu jira? Dhugaadha isin jirtullee ni jirti bara kanallee sirni xalayaa ragaalleen kantiibaan keenya bara kanallee xalayaa ragaa fuudhee ni jirti jechuudha beekumtiin kenne tajaajila lammummaa bara dheengeddaa hojjechaa turre jechuudha. Haa taatu immoo bara kutee caalaa bara kana daleenne jennee abdii qabna jechuudha illee. Wanni bara dabreessan caalaa ni hojjenna jettanii adda isin taasisu takka maaltu jira fakkeenyaaf? Wanni bara dheengeddaatiirraa adda godhu bara kana keessattuu manni harka qalleeyyiidhaa jalqabamee xumuramuu dhufuun akka hanqinaa jira ture bara dheengeddaa jechuudha. Bara kana immoo abbummaadhaan seektaraaf qoqqoodamee jira jechuudha. Manni 14 yoo xiqqaate seektarii mootummaa xumuree akka horee teenya magaalaa teenya horee qindeessaa magaalaa qeebelchisu yoo xiqqaate seektarri wal gargaaree mana kana xumuree irraa harka qalleeyyii sana ittiin qeebelchifnu abbummaadhaan kan namtee jirti jechuudha. Hojiin qoqqoodamtee jirti. Duraan hojiin waliin jirti karatti hafuu dandeessi. Yeroo amma kudha afran san abbummaadhaan torbatti addaan fuudhamee abbaa bira geessee jirti jechuudha.